Goonnonnee sibiilaa dachee maccaa kan warra dursee adda isaa qabsoo Oromootiif kennerraa amboo hambaa lafaatti yoo dhalatu Haacaaluun goota ta'ee gidiraa fi roorroo Oromoo mataa gadi qabee gaachana ta'ee fi quuqqama Oromoo keessa jiru baasuuf weellisuu eegalee. Akkas jechuun farda gurraacha lagarra kaachisanii horicha naaf hawwitee suma nyaachisanii jechuun ammoo weelluun Haacaaluun afaan ittiin saaqqate. Sagaleen isaas kanumaan muradame. Erga umrii isaa barnootaaf ga'ee fedhii abbaa isaa guutuu fi kaayyoo jeneraal Taaddasaa Birruu galmaan ga'uuf mana barumsaa Oddoo Liibanitti barachuu jalqabe. Haacaaluun caalaa jabaatee qaacimachaa Oromummaa ol kaasee gadoo muuziqaa fi hiraarsa siyaasaa isa dhamaasus jireenyi ittuma fufa jedhe. Dubbiin osuma kanaan jiru Haacaaluun siyaasan mana barumsaa keessaa qabamee masaraa mootummaatti ijoollee 14 waliin hidhame. Hiraarsi mana hidhaa cimus dhiirri hanga reebamu lafeen isaa jabaataa hanga dhiibamu immoo dhiibuu baraa. Haacaaluun waggaa 5 booddee mana hidhaatii bahee erga sanii illee qabsoon isaa karaa muuziqaatiin akka milkaa'uuf yaadee hubatee maarree yeroo sabni isaa abdii muratetti Oromoo ati sanyii mootiiti jedhee saba isaa onneesse. Jechoonni isaa ulfaatodha. Lafee namaa cabsuu, qaama namarraa citanii, dhiiga namaa keessa labanii, kulkula roorroo riganii nama keessaa baasu. Sirboonni Haacaaluu raagdotaa boru barii namatti agarsiisu. Ibidda jaalalaa weelluu isaatiin lubbuu miliyoonotaatti qabsiisee ifa gammachuutiin onnee isaanii ibsee abdii ture jireenya isaanii ho'isee sammuu isaanii keessatti godaannisa jaalalaa uumee morma isaaniitti immoo qaama hidhee ni bohaarsee ni gammachiisee. Gaafa roorroo immoo eenyuyyuu dursee aarsaa kaffaluudhaaf qophaa akka ta'an isaan taasise. Haacaaluun gaafa roobaa dibaabee Oromootii ittiin cabbii qolannee, gaafa barkumee ammoo loltuudhaa ittiin lollee, gaafa sagaleen Oromoo humna dhabees galee guddiftuu Oromootii ittiin addunyaatti dubbanne. Haacaaluun ofiif osoo hin taane nama biraatiif, maatii isaatiif osoo hin taane maatii biraatiif osoo jiraatu waxabajjii 22 bara 2020 waggaa 36ffaa isaatti dacheetu lama naannoo mana waliin jireenyaa Galaanitti ni wareegame. Harree dhaggeeffattoota koo jalqaba kaastanii hamma ammaatti waan na dhaggeeffattaniif kabajii keessan guddaadha. Goonni akka Haacaaluu ammas nuufaa dhalatu. Nagaan naa turaa, horaa bulaa, deebanaa. Ani qaxalee keessan naafidha.